Marata jedhina eenyu marata isin jedhe marata mana hidhaan dhaqu Amaanuel geessanii sheekan bakka waatti tumanii itti qaraasan waatti qalanii lukkuu adii fi diimtuu waatti qalan dhayti malee marata miti. Marata miti marata halkanii guyyaa beeku kharafu khalaafi dubartii hojii haasawu maqaasii beeku ka'iimoo beeku laayifi sen guyyaa geema taphachuu deemu qopheeffatee jiru tiktookin irra gubate jedhee duratee viidiyoo akkatti waraabu poostii godhu iditii godhu beeku marata jetta isintu maraattuudha maraattu isintu maraattu malee Muhammad marata miti hin quufe daanga birri akkana godhe birri nama macheessite farshoo daran nama bakka itti haasawanii jira kanumaan isin jedha jiru bareeddu jiraadha islaamummaa irratti warra jiraatee irratti duunumaa godhu amantiin islaamummaan qoosaan hin taatu quraana dhufnaan kiristaanni quraana rukutee fi Muhammad amantii tanya rukutee waliin dhiifnu jiran warri garee qabatee irra taa'ee durriyyeen waa'ee Muhammadiif xabaqaa fi abukaattoo teessu maali mana isaan eenyu Bartanu Jamali fi Ahmadin fachi kette maal balleesse jettiin maal balleesse jettiin. Oh ndaqina ani yoo dheetan ani yoo dheetan wallahi firaan isin dhiisa. Abu Muaz ela akkas ani dhaqeera dhugaadha sababiin dhaqeef immoo tariiti toluu danda'ataa jedheen dhaqe. Erga dhaqeenaan toluu didee block godhee of jala baaseen jira silumayyuu especially dhaqeenaa isin jedha. Jaalmaali of jala baaseen jira. Anarra social media tana keessa namni irra deemu amma kiyyan jiru. Beente amantii wahuma jinni laayifii maraataa yoo jiraatu numaan dhaqa dur arkeetiin bu'aa takkan qabdu sheekan illee naadhamanii ummata waa takkan godhe maqaa faloora itti barbaaduu fi wayichi gala ababa waachitti bubuutu qofa barbaaddi malee ummata warra fixo jiru jara kana booda aboo mana san hin dhaqina wala falmii fi jinni osoo ani karaa mataa koo kaanu osoo mormuuti gartee wal qixxeesse alaabaa shidhaan hojii mormosoo jedhuuti warra hadiisni jiru hojii saayibatee gartee millaa waa qottee achi booda isa daranuu gartee dura fiigee dura dhaqe namaa jedhan udaan miila ganda udaanii tokko irra deeman udaan gartee laga ciqaa kan dhoqqee tan udaan irra hin ajjedhu miilaan osoo jedhuti cinaachaan irra ciisa jedhan osoo kaanii boonyu Abu Muaz ani kunola ragaa jechuudha amma Ustaaz Jamaali sila jechuudha mirga kennuu fidinnaan ani manan siif banaatii kottu asitti irraa sotaa jedheen arra galgala kanarra maqaan bisin qabe ganda durriyyee irra dhaqinaa jiran taa'aan dhaqinaa inshallah ani isinin jedhe isin lachuun gaddeebifne nama dhufee waa challenge no godha jedha ka peenteen beeta kotta challenge no godha jette nama diina irra siyaammate haraami falarra siyaama challenge hojii godhe hin dhaqinaa mana durriyyee akka itti haasawun hin beekan waan haasawun hin beekan ati nama kitaaba haasawu jarri siyaasaa hin beekan laayifii waan asirra jiraatan hin beekan boru warra qullaase saatu warra see arrabsu warra kabajan qabne arrabni isaaniin tolle arkaan isaaniin tolle ganda kana dhaqinaa hin dhaqinaa mana keessa laayifii yoo bantanii dhufnee haasoyinee nuti gahaa bar wallaa lamaaf gootan ani beekaa jettee maan teenye fut hin dandeenyu namni irra futiin gartee olii gax asii darsoon olii jechi deemtu namni irra deemu hin jiru. Da'awaa teessan waan jedhe shaa'ireen araba innal qariina bil qariini yaqtadi jedhe. Asarumatti hidhata. Akkanuma waan garuu waan jiru. Wasuhbatul akhyaari lil qalbi dawaa أكاسي الرجل على دين خليلي جل عليه السلام وصوبة الجهال داء وعمى تزيد بالقلب السقيم سقما جدا والله بكي سنين فكان دابچو جرتن مرمين فد ما جيران ان شاء الله اچتي نم ابا فدن اجيسا ما جيران بك كسي سنين فكاتو هين دابتنا دور وان تر انا احمد ابو يحيى اينو شيخ الرياض ورغند خيسن جل ورغند خيسيو كيي لينچ جدن اورومو يوم خاوت لينچ بوسنو دو مالي غند خيساتين دوبر waraabee isaatu raqarraddu ganda keessa osoo deemu maqasi balleessan sibiratti arrabsan kabajan qabdu mannisan waa wal qixxeessan ta'ee sumaa wal qixxeessan gandassi galtee akka sirrukutan Ahmad nagarre jala ta'eetiin wallahi himta arraba si goggeessan akka Ahmadi kana arrabsanii sila osoo namarraa mul'ate irraa mul'ata wallahi billahi arrabsanii maal arrabni yoo arrabni deemu jedhan isumaa mi abaarsi ta'ee deemu jedhan si abaaranii jedhan Mata kabajan qabne waggaa takka warra irra si baasan oromummaa keessaa takka wallaggaa si baasan waggaa takka pheenxee si yaammata waggaa takka durriyyee wal ajjeeftu waggaa takka harargee waggaa takka arsii waggaa takka jimmatu ite jedhan ummata maraattuu tana keessaa maal amma Jamaaliin illee zamuuna kan akkasuma dhiqaa jiran waliin dhiqamu jira Jamaaliin leen jala deemee dhiqamu jira bakka dhaqeetti jira tuluqqisa godhaa jira Jamaal qaama gana qallattee teessee fiifu golsi qixxeessanii tolu fudhanneerra dhibba ani fudhanneerra Abu Muaz banatee teessee sheer sirgooti bar sheer namarra gooti bar sanuu akka nama kabaja qabu waa beeko
Ebalu waama Ani jetti bilookii godheera, ilaa. Ani amma Ahmad Hussein Ane dur live na arrabsan nama jedhu namni amma bira ta'u na arrabsanii abuma maqaa kiyya tokko yaa beeka Musaa moo maal jaaniitiin arrabsanii beekta. Ani ndau maal godha. Guyyaan dhaqees ni rukuta isaan. Isunumaan jee maqaa seedee dabbo eenyu hundisi warra hudduutti muka nama ummata gartee warra waan nuti hudduu muka nama guru deeggaru. Gaafa nama taatanis hin hojjaasaa waan jeen. Hai jaldeessa gartee yeeyyii bosona keessa seera jalan jirre Muhammad Bayaan biyya keessa jira ulamaa ilaallatti nuun laallattu. Egalle bakka dubartiinis nama walii qabdee halkan teesseetuma nama arrabsitu. Na abaaranii mati takkaas xara faratee hedduu warri kafaruu deemu hedduu listiin na bira jira. Akka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jetta saahibu sirri nabiyyi jira ture bar. Warra munaafiqaa lakkaanii torbaataman bira jiru. Warri pheenxee ta'uu deemu listiin hin beekan mallattoon beekan. Gooftaan natti mul'isee jira. Niin beeka. Bor account war hedduudha. Waa isinii hima dhaggeeffadha. Warri Muhammad deeggaru gargaaramu qaba akkana ta'uu qaba hidha qaba maarree fayya birri nyaachuu deemti jarana. Accounti Muhammad na gargaara accounti na banaan jenne bar yeroo garii lisaan walaal maqaa ni himata Muhammad yeroo garii akkamittiin gara keessa haasawaa isaa keessa bakka deemu waa himata gargaarsa. Bar rasuulli jedhan nama waan kana bare faqri kallatte isaan rabbiin barreessaaf jedhanii bar. Akkan. Asirratti bar. Abu Muaz ti dabaltanii haasatu waa isinitti ma waan haaraa tokko namatti waan attaa seedeen gadda. Maal godhu beeytanii? Naam. Messengerii keessatti namni tokko qullaasaa agarsiisuuf messengerii keessatti haasoo waliin jalqaba messengerii keessatti haasa'anii leencatti kennamaaf laayivii irra tuusheen teessuu yookaan ituunni laayivii irra taa'u. Achi booda arma kana qullaatti agarsiisu. Armaa ol dhaggeeffadha. Makiinaan diimtuu armaa olidha. Namoonni taasise bar kunooti sadarkaa kanarra jirama. Mucaan sun duriyyeedha. Isuma nama duriyyeedha muda sooshaal miidiyaa kanarratti. Walaakin kunooti diiniitti akkasitti taphachuu deemu wanta guddaatti nutti dhufa. Elaa kunoo kanan si agarsiisa kana laali jedhee bakka viidiyoo sana dhaqatanii geessan telegiraamii irraa natti agarsiise. Wallaahi telegiraamii irraa natti agarsiise. Viidiyoo sana keessa dhaxxee seenuuf telegiraamii sana birrii Itoophiyaa 10,000 galchitee dhaxxee ilaalta viidiyoo namaa. Garee tolfatanii moo? Viidiyoo namaa achi keewwatu dhaqatanii. Ani garee ajaa'ibaa keessa na galchan jiran. Garee telefoona kiyya qabani. Rabbi garees wallaahi telegiraama rabbiin na shaayida. Garee qunnamtii saalaatii fi garee gartee ijoollee islaamaa danuma duriyya tana niin beeka Awurooppaa fi biyya Masrii jiru tana. Garee sagaggaaluma suuraa qullaa viidiyoo qunnamtii saalaa nam dubartiin teenya cuftii achirra gurachuun nagal maaltu nagalchee ani maali garee tana isaan irra ijaaranii mucaa kana maqaa isaanii hin beeka. Isaan garee tana irratti dheen. Haguun hin jiru. La hawla wala quwwata illa billah. Rabbi kiyya achi na qabachiisi. Achi rabbi na qabachiisi telegiraama keessa. Achi dooliin jirti jedhan. Isaan na neeyxee garee. Akkasitti maal inni kan keessanillee gaaffiriidha mini. Maal gadda wal gammachiisanii bar wal gammachiisanii baga gasii baate baga akkas goote waliin jedhanii wal gammachiisanii bari nagarre das wal godhani. Asirraa viidiyoo. Jarana namni nyaara deema. Amma kiyya tuni waa hedduutu uummata kana wallaahi namni isinirraa jedhee bara rasuulli gartee lubbuu kan jiraatu taate zamana wahii dhufa kala ra'it amri ajaa'iba. Maaf jennaan ummata khiyyarraa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta'uuf ta'a jedhe ummata farshoo salaal godhatu hariira sirba ma'aadiif waan hunda osoo gartee haadha waliin kan rafullee ni argama jedhe osoo yow latattabi'unna sunana man kaana qablakum shibran bishibrin jedha bar isteepuma isaan deeman haadha ofii hojii gurafan boyfriendii godhachuus sargii akka isaaniitis waan kana hunda yahudarra dhaalu jirama jira keenya kufriirra sirriidha aboo kaafirri bar aqlii isin qaban jettan kun wallahi lazim garte akli mu'minni akli qaba guyyaa qiyaamaadha bar sheenaa isaan godhamu qaalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashaabi sa'iir jedha bar osoo kan akli qabaannu taate jedha yaa jiran osoo akli qabaatan akkanan taatan dubartii qullaan deeggartan viidiyoo isii waliin dabarsitan kana akkanaatiin na bira jira jedha sanuu akka dhiira waan akkana leenca waa adurree qabe akka jedhan gowwaan akka dhiya jedhan Ahmad gowwaan haadha manaa ajjeeseeti akka goonee laalaa bira taa'ee haadha manaa ajjeese akka goonee laalaa jaajaan qaama saalaa gartee viidiyoo dubartiidhaa kaayyatee waan ajaa'ibaa na bira jira jedha hin qabu qaama saalaa jaartiin isaan qabdu haati isaan qabdu waan guyyaa keessa akka nama waan gooldii takka lafa qotee albuudaa wayii baasee
namti inna lillahi ummatum akkam nu fide ummata bineensi bar bosona bineensaaniin jiru namaan hin jiru. Abu Muaz, maafi